شريعة الإسلام بيقول لهم براتي مني كريستانا كإثيوبيا وان كريستانا يا رجل أنا جريت شو بيجاب كريستان مر قال كمان هم لما كريستان لم تيجي أو ما نسير كانوا قبل فرنجين أو ما تقطعون أو نسير كريستان أبي كان كريستان يجون ندي ترى كم مشرك يجوا وتقطعون ما نقول إنما ما تقطعون ما نسير أقول يودو بلان بكوان كان دلقت أما براسان حلال جاني بأوروبا كيسا أوفن harka dibbarra harki nu guddaa kee hudaa ta'uu beektu kee hudaati warshaa sun kee hudaati beekan hudaa namni akka halaalli dalagu godhe yahudaa beek islaamaa miti isaan hunda qaban kooshin jedhanii tasaaliiti islaamaatiin halaal jedhan tokko daan jirtu lamiitu isaan gabayaan tun ta isaanii hidhamtee jirtu maarkeetu kun waan ka isaanii ta'eef islaamni ammoo suuqa guddaa namni waatti gurguratu waan ta'eef halaal isaa duraa fayyadatu jira guddaa biyya ingilizii keessa warshaa kudhan isanii jira lama qofatti islaamaatti kudhanii tokko ta'e isaaniiti isaan foon gorroo jechuudha kana jechuun inni yoo doo kaafiraatu nu godhee wanna halaala taate namni achi keessa hojjetu bara islaama ta'uu malaa beekamu hedduuna warshaa foonii kana hedduuna yaamanii dhaqanii warri taskiyaa barbaadanii kalaalanii halaala haraama addaan baasanii barbaadanii wanni mallatteessanii barbaadanii yeroo kuntiraata horii fa'aa argatanii warshaan guddaa kun biyya arabaa biyya islaamaa foongeessuu argatu olomaa'ii yaamee laalanii fi waan maraa tokkoon yeroo horiin dheeduu irraa jala qabanii yeroo horiin dhihaaterra yeroo horiin gorra'amurra yeroo horiin qalamurra yeroo horiin dhihaaturra maraa tokko nama agarsiisanii akkaataan kun halaala jedhanii mallatteessaniif yeroo baay'ee dhaqaba keessatti duub kun halaala jechuudha kaafira godhaa beekamu wanti kaafiraati hedduu gananu sulaa keessa hojjetulee jiraa kun mala jechuun kee gabaabinatti manni nyaataa ka amma irraa si gaafatan kun yoo ummanni gorraatu kun warra kiristaanaa ta'e gorraasan isaanii gorraatii wahin dhawanii ajjeesanii miti billaa waan gorraan taate waan isaan gorraan waan halaala ta'eef foon isaanii yoo feetii gootiin nyaatiini eega mana nyaataa kana keessatti goljaan hin dhiyaanne kamri hin dhiyaanne waan iskee jira martuu xaahiruma taati silaa qulqullina hajaafu faranjiin eegatti ati waan mukarraa tolfame kan achi keessatti nyaachuu ni dandeette jechuu hiikan kun dandeef bidee ba'aa waliif agarra yoo ammoo goljaan askee jiraate dubbii martubatti marabbataa akka amunu beeknu taarni ana arge jetti yallaale makdoonaald sistam isaa biyya wadhame hin beeku jalaan zayitiin isaa walitti dhaaqaba waan asirra waxalanii asirratti godhaniif achi godhan jalaa walumaa dhufte jechuudha haboolla adda addaan jiraattu malee kun martuu najjis taa'ee goljaan as kan jiraate wallahu a'lam gaafii lammataa maal qaba waan guduraan isa wallaachisee yoo si deebii gadhu miti sagaleen deetuu guddoo dheertu asii mee bara haarawaa kabajuun guyyaa dhalootaa kabajuun guyyaa goototaa kabajuun irreecha kabajuun hunduun galu maali naan gallisu wayaa adii dubartii uffattu san baanta wayaan dubartiin uffattee guyyaa aroosaa guyyaa cidhaa uffattu sun yoo ulaagaa wayaa islaamaa qabaatte halaala ulaagaa wayaa islaamaa qabaatu jechuun yoo nafa kan keetiin maxxanuu baattee lafa geette keessan qaaftee nafa kan kee namni arguu baattee yabbuu taate addaatteef barroofteef diimattee shari'aan ilaalu wanni uffatte halaala taati yoo isin maxxantee nafa kan kee ifa baaftu taate haraama taati yoo qoqqooftee keessa namni keessa argullee taatellee haraama taati sun akkaataa wayaa sanitti dhaaqabdi gubbarra wayaan akkana haraama mukaa mukuma dhayeetti jechuu danda'a barakallahu fiikum yeroo nama maanguddoo tajaajiltu takka ijoollee bakka oolmayaa kana tajaajiltu waan haraamaa nyaachisuun haraama. Laal bakka kana maanguddoo yeroo tajaajilan wanni rakkoo lamaan keessaa takka jedha laaftu. Takka maal dhihana isaan nyaatan kana keessa goljaan jira. Dhihana goljaa naa kenni siin jira goljaa nyaachifte qopheeffeefi. Talammataa qulqullina nafa isaanii qulqulleessa nafa saalaa dhiqan isaan kana. Ta foon nyaachisuutu haraama nyaachifte.
ammoo qulqullinni isaanii kana yoo akka neersii ati taate yoo danda'ame dhiirti tajaajilu dubartii tajaajilu. Bakka akkasii sanitti isiin dubartii naanguddittii waggaa 90 waggaa 100 tana yoo qulqullina irratti qarqaartee qoricha kennitee fi qulqullina qarqaartee akka nama naarsitti akka nama haakimitti akka nama fayyaa dalagutti gargaarsa godhutti yoo ilaalan ni gaya jechuudha. Yoo danda'ame firri isii intalli isii gargaartu akka taate yookaan namni nama manguddoo darbaan jettu fedhaan islaamaa gargaara jechuudha malee. Qulqullina isaanii gargaaru laaftu jechuudha hagas mara jabduu miti. Ammoo waan haraama nyaachisuun haraama guutumatti. Waan akkasii sun akkamitti jalaa bahuu dandeetta. Baay'ee nama tokko hin dalagu nama lamaan dalagan. Yeroo nama lamaan dalagan waan akkana kana yeroo duraa seera kaa'e. Waan gurguddoo lafa qulqulleessa ilfaa qabnaa kenni ta'ammoo haraama nyaachisuu kanaatti fudhadhu yookaan firaa keessa waliin dalagu sani. Haga tokko. Dhugaa yoo taate namni ala nurraa jiru waan fedha haasawuu danda'a. Nu ammoo namni faranjii wajjin jiru rakkoo ta'e nu callata akka beeka kan takka rakkoon beekti. Wanti dhibbarraa dhibba qulqulluun hundi gaati. Garuu beeksisni bakka kanatti keessaa gadan deeggati. Rabbi hin achi keessa sodaatu waan marayyuu. Kana qofaaf itti beekaadha. Diliiverii jettamu maalii jettamu taasii jettamu gara feete deemaa oolu. Hunduu as keessatti dabara dheeraa jira waliin beekna. Rakkoo ta'e nuuf rabbi kenna qofa waliin beekna haga dandeettu haraama xiqqeessi haga dandeettu ammallee rabbi hin bakka isaan hundattuu sodaatu. Taaksiin gaya moo gayuu siin jedhu fakkeenya rabbi hin achi keessa sodaatu kuni jabduu laal. Achi keessa rabbi hin sodaatu. Baraka baafee. Terus salata kalau saya Saya tumuranu saya kata kan kalau berarti berarti insyaallah salata bersihkan tumar kalaya agar negara berada Rabbi khairat min khairin wa harabu syarru dunya khairu min rakab ya Rabbi ada berada kena nubuti ya Rabbi ada berada kena nubuti ya Rabbi min terbasis ya Rabbi min terfahsis ya Rabbi min termudalaksis ya Rabbi nurakib nafdu batan nafdalak dan nafrata ya Rabbi nunjib fulan ini ya Rabbi nurakib berota kiti ya Rabbi nundabal ya Rabbi berota kiti nundabal ya Rabbi makena nundoch ya Rabbi makena nungajech ya Rabbi mana kena nungajech mana gamachu mana kena nunggo ya Rabbi murawi mana kaya jutru rakas Rabbi mana kaya jutru ya Rabbi nurakas wajib bisa mana kaya jutru ya Rabbi nurakas ya Allah mana kaya ya Rabbi nukai ufina mana kaya ya Rabbi nukai kabaja mana kaya ya Rabbi nukai sampai ya Rabbi nurakas rakko ya Rabbi nurakas rizki ente halal ya Rabbi nutibata ure kaya nuderis ure kaya nuderis ya Rabbi fijak daruke ya Rabbi mana ya Allah ranuduromsi ya Rabbi mana ya Allah ranuduromsi mana ya Allah ya Rabbi najam sisi doktora wal mumbar sisi ya Rabbi nama kaya sandama tumungodi ya Rabbi ranuduromsi faya ya Rabbi nuduromsi ya Rabbi mana nuderis ite بينا جان وقول بسمة نباسي يا رب ركون ذكي سنباسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين